بو هذا الريسك ما يسوون حقنا بس نحن نشتري بالفلوسنا. لا كلها اللي بدهم تدرون والله الله شاهد ان الشامبو عليه انا استخدمه اشتري حق بشاكيري نفس الشيء. تدرون شامبو هذا شوفي شامبو هذول تدرون مال شعر وصابون. تدرين الشامبو والبلسم اللي انا استخدمه ولا ريلي اللي يستخدمه. تدرين الديودرنت اللي اشتريه انا الغالي اعطيه حق خدماتي. هذا وايد صراحه. لا مو وايد انا اخليهم نحن لا هذا وايد. شوفي لولو انا بشتري يعني شوفي اوليكس كل شيء شامبو صابون انا هذول انا نشتري انا وبنت انا نشتري. لا قولي لها مدام انا ما اقدر بس ما تشتري هي ما والله لا ما تشتري. لا حرام اروح اقول شوفي كل شيء صراحه. Akkuma viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebineen wanta viidiyoon kun ibsuu yaala yookaan ibsaa jiru isiniif gala jedhee yaada. Garuu haga isiniif hin galle immoo ani sirriitti isinii ibsa jechuudha. Shamarran keenya gola madaamii keessa jirtanii sirriitti waan kana gadi buutanii beekuu qabdu. Rakkoon kan obboleettii teenyaa kana qofa osoo hin taane rakkoo ijoollee baay'eeti rakkoon kun. Ijooleen keessattuu haarawaa dhufaa jirtan keessi keenya sodaarraa kan ka'e rakkoo akkanaa keessatti baay'een keenya rakkachaa kan jirruu fi miidhamaa kan jirrudha jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalama viidiyoo yeroo yeroodhaan asirratti darbuu nu wajjin hordofaa jechaa warroonni immoo haarawaa dhufaa jirtan jedhee simadheen jira guddaa naa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Asumarraa viidiyoo kiyya yoo dhaggeeffattan laayikatti hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Yookaan siif fayyada yookaan siif fayyadu hin beeku viidiyoo isiniif hojjechaa jiru kun maaliif jennaani obboleewwan keenya baay'een isaanii kan miidhama yeroo ammaa kana yeroo ifaan bilisa kana miidhamuun dhoorkadha jechuudha. Miidhamuun dhoorkadha. Ifaan bilisa jirtu yeroon ammaa kun ifaan bilisaadha. Kanaaf waan kana keessattuu sirriitti beekuu qabdu. Innis maali amma akkuma argeechan viidiyoo jalqaba irratti dhageechanii kan wajjin taa'anii too haasa'aa jiran madaamii fi sarraatinyaadha. Madaamii fi sarraatinyaadha. Obboleettiin keenya maal jettiin madaamiidhaan sarraatinyoonni sirriitti afaan arabaa danda'an kanuma akka isaaniitti haasa'an sirriitti jiru jechuudha. Baay'izawwee abashaan keenya jechuudha nuti jechuudha. Yeroo afaan arabaa haasofnu akkoota biyyoota kaawwanii intan tabaattamnu jechuudha. Qaxxituma isaan fakkaanne haasofna dhugaa dubbachuudhaaf ani isaanii fi of birattuu aniyyuu isaanii fi fakkiin Filiippiinii fi ani gizeen iddoo tokko hojjedhu anatu irra sirreessee haasaa jechuudha. Isaaniin cabaqu jechuudha. Kana jechuun keenya anamma wanni isin jechuu barbaade obboleettiin keenya kun biyyarraa kan dhufte Itoophiyaarra jechuudha. Jalqaba kan dhufte Dubaayii deemte. Dubaayii iddoo ajnabii moo maal naga'e jetti. Iddoo sanitti yeroo hojjettu manni isheen itti galte mana nama guddaadha. Mana haadha jaartidha jechuudha. Baay'ee nama guddoodha. Akkasumas immoo ijoolleen ishee fuudhanii kan jiranii fi ijoolleen ishee kan fuudhanillee manuma tokko keessa kan jiraatan jechuudha. Arabdoonni baay'inaan yeroo fuudhanii manuma keessatti kifilii keessa kan jiraatan ni jiru. Kana sirriitti beektu manuma tokko keessa jiraatu. Sarraatinyaan ishee bichaadha jechuudha. Kana keessan hojiin baay'eetti baay'ata. Hedduutti guddata. Kan haadhatis hojjechaa deebitee kan ijoolletis hojjetti yeroo kana keessa mindaan ishiidha kaffalanii qarshii 800 diinaara Dubaayin diinaara ni beektu diinaara 800 qofaa kaffaluufi jechuudha. Kanarraa immoo qibaatii jennaan shaamboo jennaan saamunaa jennaan wantoota ishii barbaachisu hundumaa madaamin hin bittuuf eenyu bitataa ofiishiitii mindaa ishii 800 san keessa bitatti jechuudha. Hojiin ishiin hojjettu ilmaannan haadha sanii kan fuudhanii mana keessa jirantu jira. Kan isaanii uffata haadha manaa isaanii waan isaanii hundumaa ishee tanatu miiccee tolchee tokkosee nyaata isaanii waa hundumaa ishiitu hojjeta jechuudha. Argaa wantoota kana yoo ati dubbattee hin furannee yoo ati waan jenne madaamin hin dubbattu. Dhimma ishiitii miti. Tokkoffaa irratti wanni beekuu qabdan gaafa mana san seentanii ani sarraatinyaa akkamiiti jettanii adda baafachuu qabdu. Ilmaannan jaartii sanii fuudhanii 10 illee yoo mana jiraatan 10 hojjedhu yoo isiniin jedhan 10 hojjechuun qabdan wanni isin beekuu qabdan.
isin gaheen keessan yoo haati ijoollee kanaa sin fudhatte gaheen keessan hojii haadha ijoollee kanaati. Isaanii dhiiraa sun haadha manaa qabu. Haati manaa isaanii sun fedhan sarraatinyaa biraa fidachuu fedhan immooyyuu ofii isaaniitti hojjetachuudha malee isin dhaxxanii hojii isaanii san hojjechuu hin qabdan. Yookaan ni dandeenya ni hojjenna jettanii yoo ofitti amantan immoo mindaa isinii dabaluu qabu. Bikka isaanii hojjetan san assaabamee herreegamee isinii kaffaluu qaba malee oluma kaatanii mana tokkotti galuu jettanii warroota dhirsaafniitii ta'an kan hojjechuu hin qabdan tokko wanni nan isiniin jedhu jechuudha. Inni lammataa immoo yeroo gola ormaa seentan gaafa mana madaamii hojjettan gaafa madaamiin keechan biiroo irraa farramteen siin fudhattu san ati faamilii jara sanii akka taate beeke. Ijoolleen koontiraata jirtan. Warri koontiraataa jechuudha. Yeroo isin fudhatan biiroo irraa farramaniiti isin fudhatu. Akkanatti isin fudhatan wulii guutanii seera guutanii waa hundaan teenya aga koontiraata ishee fixattu aga waggaa lama farramanii rakkoo yoo irra gahe yoo miidhaan irra gahe itti kan gaafatamu nuu jedhanii farramaniiti jechuudha kan biiroo irraa isin fudhatan akkanatti miti. Yeroo kana yeroo mana san seentu jalqaba irratti gaafa wantoota si barbaachisu wantoota akka qibaatii shaampoo saamunaa minaamina kan uffataan dabalatee uffata amma fakkeenyaaf uffata hojii uffata adii fakkeenyaaf mana ofirraa qabuun uffata hojiiti malee uffata uffatanii urufa deemanii yookaan immoo inni miti uffata mana kana keessatti ittiin hojjedhu uffata kana maallaqa koo baasee bitachuu hin qabu ani uffata koo jechuudha. Uffata hojii kan si barbaachisu eenyu si bita madaamis si bita jechuudha maallaqa kee osoo hin tuqiin. Shaamboo qibaatii waa hundumaa eenyu si bita madaamis si bita. Gaafa ishiin ofii keeti birrii kana keessaa bitadhu sin jettu noo jettaan. Ani ergaati na fudhattee hagam mana kana keessa jirutti waan na barbaachisu hundumaa situ naa bituu qabaattee kan itti himusii jechuudha. Yoo ati kanan goone madaamonni waan akkasiif hin godhan. Ji'a jalqabaa sodaatteetu naa bitaa jechuu sodaattee maallaqa keeyyootti kan kennitu yoo ta'e isaan sadaffaa si bitu hin jiru isaan bira. Waan kana hin barsiisina. Anama mana kana erga dhufee dhugaan sinitti himaa amma waggaa afur fixee shanaffaa keessan jira jechuudha. Mana nama jiru kana guyyaa takkitti maallaqa kiyya baasee waa takka bitadhee hin beeku. Cubbuun haasa'u jechuudha. Isaanuma naa bita. Maal zim jedheeti miti kan naa bitan ija jabaadhee waan akkana hin qabu. Naa bitaa naa fidaa hin jedhaan. Yeroo kana ana doo nama maallaqa koo baasee hodhu waan akkana naa bita odoon jedhan isaan maallaqa argatan narraa godhu. Ani maallaqa ittiin kennu jechuudha. Naa bitaa naa fidaa hin jedhaani naa fidu jechuudha waan na barbaachisu. Yoo naa fiduu baatanis hin irraaffattanii maa naaf finne jedheen irra deebi'ee gaafadha dhugaan sinitti hima jechuudha. Inna naa bitu jechuudha. Kaardii silkii jechuudha. Kaardii biyya koo bilbilachuuf yeroo hundaan gaafadhu kaardii jechuudha. Ji'atti gizee tokko naa fidaa hin jedhee gaafadha jechuudha. Yeroo san immoo kaardii sanis naa fidu jechuudha. Amma bayzawee ergan intarneeta duraan hin qabu intarneeta manaan qaba manuma keenya keessa kanuma isaaniiti. Intarneetallee mana keessa jiraannan dirqama sii banuu qabu jechuudha. Garuu mana keessa yoo hin jiraanne maallaqa isaaniitiin guutaa jechuun intarneeta xiqqoo ulfaachuu danda'an beeku kana. Kanaafuu waan si barbaachisu hundumaa gahee kan qabu kan sii fiduu qabu gahee kana kan taphatu madaamidha malee sii miti. Amma madaamonni kunniin sarraatanyaan tun akkanattan hojjechaa ture. Mindaa 800 naa kaffaluu hojii mana kana hundaan hojjechaa ture. Qibaatii shaamboon dabalatee naaf finne jedhanii madaamotatti haasofte jechuudha. Sarraatanyaan tun madaamii lama tol bira taa'ee jira. Haraam jedhan isaanuu keessa darban haraam wallaahi billaahi haraam haada shay. Laazim inti tigulillaha madaam jedhaniin dhageessanii miti. Inti tigulillaha madaam haadi shay madaam tijiba munti mun fuluusitti dhaggeeffadhu birrii keetiin osoo hin taane cubbuudha haraam. Wallaahi billaahi jechuun waan xiqqaamte kan kana dubbachaa jiru madaamidha. Madaaminu dhugaa ba'aa jirti jechuudha waan kana. Siniif galee madaaminu gahee kana kan qabatu kan bituu qabu kan godhu qabu nu jette ofirratti faradaarti ilaal intala tana intalli tun garuu haarawa mana kanaaf immoo mana lammata dhuftee haarawa saawudii dhuftee innaa kanaafuu ijoolleen keenya mana san seentan jechuun isin faamilii mana saniiti aga koontiraata keechan fixattanii irraa galtanitti wanna sin barbaachisu hundumaa kan sinii godhu madaamota. Gaafa maal ta'e gaafa jalqaba waan kana barsiiftan gaafa ija jabaattan sodaattanii waan kana nu godhisitu nu godhuu qaba jettanii gaafa hin dubbanne gaafa sodaattanii jettanii siniif hin gootu jechuudha madaamin.
jalqaba mana seentaniin barsiisuu qabdu waan kana. Maallaqa keessan kennuu qabdan. Fidoo doosiniin jedhani ani maallaqa kana keessa akkamta sii kenna. Maallaqa tana oo sii kenne maaltu naa hafa. Ani asitti fixee tanan gaafa na sii gale maaliin hin jiraadha. Silaa umurii kiyya sin birattan taa'aa jira jettanii deebisuu fi qabdu malee isaan maallaqa fidi yoo sin jedhan maallaqa keessan kennuu qabdu. Fakkeenyaaf riyaala 800 keessaa ji'aan 100 balleessite jechuun 100 badaa deemtu sun Itoophiyaa dhudhatte 100 sun olirra buutee aga waggaa tokko herreega. Aga waggaa tokko ji'aan 100 balleessitu jechuun 1,200 balleessitu jechuudha. 1,200 birri biyya kanaa qibaatii saamunaa minaaminatti balleessite jechuun 1,200 sun Itoophiyaa deemte sa'a wayii lukkuu wayinan horsiisa dotte waa wayii sii godhuu ni danda'a jechuudha. Isii argachuuf jechuudha. Maallaqa sana argachuuf jechuudha. Kanadha shintibeeti isaanii dhiiqaa galgalaa ganama mana isaanii keessatti hagalunni nu dhukkubutti darajaarra deemuudha. Fanamma dhugaa dubbachuuf darajaarra deemuun agalunni faanni jalli na dhukkube natu beeka jechuudha. Ol bu'uu gadi bu'uu kaan fiduu kaan godhuu uffatamu fooqitti miicca fooqi jala fixe fooqii dhufuu kaan achi geechunu agam akkana miidhu agam duddi koo akkana dhukkubu galgala gizeen rafu algaarra ciisuu hagan dadhabu dirasiin gaa kana kan hojjedhu birrii san argachuuf jechuudha. Maallaqa san argachuuf maallaqa sitti argattan ni jijjiirrama nama taana asii gallee boru dhaabbannee jabaannee shamara jabduu taana yoo jettan wanta sitti argattan tana hin balleechina tan ani faalzinii bitachuun garaana nyaata birrii biyya kanaatiin dhugaan sinitti maan faalzinii bitachuun garaana nyaatti birri sun akkamta akkam fidaa jiru waan hin beekuuf har'a birrii kana sitti nan qaba jedhee uffatan arge bitee suuraadhaan ka'ee akkam barbaade don ta'e borummoo nan gala gaafan jedhe harka duwwaa biyyattoon gale bar hanadha na jaalatu mar na jibba jechuudha. Maallaqa barbaada dhufne malee bashannana barbaada dhufne guutumaan guututti osinitti nuti kan biyyaa baane maallaqa barbaada dhufne maallaqa barbaada wanni ol sobnu sin jiru wanni sobas of keessaa qabu hin jiru. Kanaafuu yaa obboloota koo nama ta'uu yoo barbaadan sirriitti of ilaalaa deebi'aati immoo mana san keessatti in sodaa tokko malee madaamota waan kana situ nuu bita jedhaati ija dhiibaatti dubbadhaa sinii bitu jechuudha. An akkasi sinin jedha hordoftoota koo yogguma madaamii badduu falfaltuu wayis bira siin ga'een alatti kuwwan sinii bitu jedhee yaadaan. Viidiyoo har'ammoo asumarraan goolabaa. Waliin teessan ka viidiyoo garagaraati kan sinii fidaa jirtu. Viidiyoon kun immoo ragaa wajjin sinii fidaa jirti malee oluma kaatee viidiyoo argitee miti. Kanaafuu isin immoo gaheen keessan akkan kanarra jabaadhee hojjedhee sinis gargaarii akka bakka irriba keessa jirra. Kanaan duratti ijoollee shamarran biyya arabaa jechuun anuu irriba keessan ture. Waggaa arfan dabarse irriba keessan ture. Garuu irriba keessa ka'uu qabna. Dammaquu qabna. Maal yoo taane dammaquu qabna. Akkam yoo taane dammaquu qabna kan jedhu ani viidiyoo garagaraa hojjedhee wanta adda addaa hojjedhee isin dhiyeessuudhaaf qophiidha jechuudha. Garuu isin laayikii gochaa hin jirtan. Wanta qophaa'u san irratti immoo akka dhiisu na gochaa laayikii godhaa. Laayikii godhaa. Yookaan naan loltu. Dhufee manatti isiniin lola. Wayii walee teecha yoo arsisan immoo gaariin dhufuu direeba. Akkasii hordoftoota kunaan qoosee nan qalladii fataa jedhaadha. Sinin jechuu jaaladha. Turtiin wajjin gootanii ulfaadha. Galatooma hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti immoo turtii gaarii siniif haa ta'u.